yoo shayxaanni dhufee aangoo isaa wajji dhaabbate amma bineeyyii jaldeeyyii asirraa afaan bantu ta afaan waan chaayina tolfaman fakkaattu ta isa deeggarra jettu tanafaa abiyyi osoo arke wallahi osoo ijaan arke maaltu na deeggari jee yaa abul qalbil qudur jeella hudduu tana keessa akka madaamiin ijoollee dhoytu sani sigale dhawaa nan deeggarinii jeello laanii jechuun maal bineensa akkanaatiin bineensi akkanaa si deeggarurra yoo si mormerra si jira sigale kun bineensa gurguddaa afaan faashaa kana asirratti ol yaase arkitan gajaarsa keenya qarar geessa khafandishee fi injusa maallaqa sandafaana naqaa jaabar kakkanaa kana kun wanni jalatti hafisi gootowwan badhaadhina kabajaa fi ulfina wajjin manni fandisheedhaa bakka ga'e agartan takka jaa bulchinsa godina Harargee bahaatiin baana aanaa keessa warri waada fandisheedhaa galtan if yaadadhaa jechuun kiyyaa mana jala fixe gubbaarra immoo maallaqa waadaa naa galtan naa galcha arraa yeroon amma jirru kuni gartee akeekaa fi kaayoon badhaadhinaa ka amma Abiyyi Ahmad waan afaanii waadaa galan hojiidhaan mirkansu kanan dandeenyu jecha akka gaafa lammaa magarsaa faa dura akkasuma gartee dhagaa buuraa kaayanii nama sossoban sana ani fandisheen sossobama hin fudhadhu feetu jaalattan feetu jibbitan kabajaa fi ulfinaan isiniin eegagaa isinuuni galchitanii amata takkana naannee isun maali ani bar egaa yoo isin hin galchinees manni kiyya dahabaan jaarame akka dhumu hubadhaa eenyu jaarani beeyta muummee ministeera Itoophiyaa abbichuudha jaaraa dahabaaniin jaaraa kam waan akkana malee jalatti naaf laal namni namicha kanaan ilma keenya maarree keenya miitirkishoo keenyaatu aangorra jira juu maraataadha garuu hiree oromootiin ichirrabbee yes hiree oromootii attaallalee hatee ichirrabbee tana gaafa wal gaafachuun dhufte gaafa bilisoomne eenyu akkana nu godhe wal gaafannaa jechuudha tana gurra isin calawu waa takka namichi kun rabbiin isaa aangoosaati gosti isaa aangoosaati inni aangoosaa tuquu baannaan feetu nama gati feetu nama hati feetu nama gudeeti feetu nama buqqisi he don't care feetu nama arrabsi feetu hoogganaa feete arrabsi feetu baa feete arrabsi aanguma sabbuu baannaan irran kaayyanne jechuudha so rabbii sin qabu rabbii sin beeku amantii sin qabu bigandaa sin qabu ganda abaluuti faa jettanii gandatti maxxansitanii kanaan gartee wanta jechuu ummanni keenya gartee namicha kana baruu qaba jechuudha nagaya wanni jaan isaaf balaadha jechuudha saniifu waa'ee isaatti dhiifneeti hayyoota keenya irratti wanni nuti fokus gooneef wanni hayyoota keenya wal nu tahaa jechaa jirruuf sigale namicha kanarraa abdii muratamtee jirti shayxaanaa wajji mari'attee biitii ati jaartuun jirtu shayxaanni hojiin isaa diiguu wal nama gachisiisu dhiiga dhuguu obboleessa jeesisiisu maatii gachisiisu hojiin shayxaanaa tanaa jechuudha shayxaanaa wajjiin mari'attee biitii ati jaartuun jirtu dibbeen shayxaanaatu maal faa dhalchite amma gandummaa gaffidde jechuudha memma laalaa warra piippii deeggaru guutu abal marreen ija teenyaan urraatti hin bu'ina marreen miila keenyaan urraatti hin bu'ina marreen harka keenyaan urraatti hin bu'ina siin jedhan sigale hojiin isaanii tana taatee jechuudha andeen gaddaan isinii hime osoon girgirii miidiyaa kanarratti hin ka'iniin baay'anni guddaan ramadame eega walgahiin gartee hiriirri jawween faan sabaa sablammii wajji walii galan sun eega dhufe sigale eega hiriirri sun dhufe namichi hirriiba dhabee halkanii guyyaa taa'aa bulaa duraanuu kiniinaan raffisanii sigale kiniina sanillee fudhachuu dideetiin halgaddafaa haqan qaalaniitti naqan jan sigale hin fudhadhuu jee osumaan taa'uu haaduu jee sigale duraanuu kiniinaan raffisanii kiniina sanillee fudhachuu dideeti maraachuu jiraa jeetiin arraarra isiniin
kuno wanni nan hime uzoon hin turin uzoon hin bulin an ilma maarreeti an ilma miitirkishooti miitirkishoon ija teenya miitirkishoon harka keenya maarriyyoo miila keenya adeero namni namicha kana deeggaru diina keenya malee ija teenyaa miti an dhugaan siima jala gure jaawar jala deem dhaqi ilaali nama nagayaa miskiina shaneedha deeggarta jedhaniiti ummata nagayaa siviiliyaan sigale akkana xaragu jiran jechuudha kana fixuun sirriidhaa jechaa jira ummanni hoggii tuullatee tuullaa ummanni qabu guutuu gubu jiranii jechuudha ummidhaan ummataa gubuun sirriidhaa warra jiru warri namicha kana deeggaru kuni diina keeti moo ilma keetire menaahim atummaaniif gaafadhu arra kunoo gibirriin an dheengadde iyyaa ture amma ifa ta'ee jira jechuudha duraan parsantii 15 amma 35 ta'ee jechuudha IMF'n kana guutuu gartee irra dabaluu qabdan jedhanii ummata miskiina dachiin duraa badde roobni hin jirre sigale arree isaa fuutee kafaluu ta'isa sigale mee isaa fuutee kafaluu ta'isa naa hime gibira parsantii 35 ka dabalame Arsii Harargee Baalee Jimma jeetiin amma dura isin lakkaa'ee jechuudha warri isin gibira Itoophiyaa guutuu waan IMF murteesse kana isinii kafaluu ta'a biyyammaa IMF fi Arabaa bulchaa Arab Emireetii bulchaa namichi biyya gurguree jira maallaqa irraa fudhatee durooyin hin bitatee jira so amma biyya qabna jechuun dandeenyu yoo ganaa lollee biyya harkachuu teenye malee teenyen beeku malee ammatti biyya qabna jechuun hin danda'amtu jechuudha sigale saniifuu ummanni keenya dammayxanii warra gartee namichi kun ilma keenya miitirkishoo keenya miliyyoo keenya juu kanarratti isin dadammaysinee arra dammayxanii jirtanii jechuudha sigale dheengadda isa dubbachuun sigale dheengadda isa dubbachuun wanjala turee jechuudha dhiwuma tana bara lakki abaluun nu dhufu jira lakki miitirkishoo miliyyoo nu fidu jira lakki jaawar fannoo nu fidu jira si haa fannisu abbaan fannoo guddaan eenyu kafan fannoo halkanii guyyaa gangalchaa jiru eenyu kafannoo hidhachiisee eenyu kafannoon gartee waraana waaqaatii ya quddus xornio jee gartee asii jijjigarraa gubbarraa eegalanii hanga jijjigaa deemanii jachii xaaharu qaban jee ka paarlamarra taa'ee dhaadate eenyu ka baay'ata gartee pirezidaantii booyyee isa kennee baay'anni duraa hanqannaan akka fannoon leenjitu godhe eenyu ati abiyyi deeggaraa hoggii fannoo abaluu jaare jettu xiqqoolee sheemiin qabdu Allahu ta'ala illeen sodaattu sigale so kana hunda arra ummata keenyaaf fagoonee jechuudha ummanni keenya burjaajii keessaa bahee jira jechuudha alhamdulillah rabbil alamin burjaajii keessaa bahee jira jechuudha arra hayyoonni keenya kadheen gaddichirra dhaabbatee dhagaa walitti darbatu hundinuu arra dhagaa wajji darbachuu jira jechuudha yeroo gabaabduu keessan naa eegimmaas isaanii madaraka tokkorra taa'ee wajji mari'atu miidiyaa tokkorra ozoon hin teenye madaraka tokkorra taa'ee wajji mari'atu wanni abiyyi jibbu nama jaarame jibba wanni abiyyi jibbu tokkumma jibba wanni abiyyiif diinaa hayyoonni gartee gaafa tokkummaan sigale gaafa tokkummaan sabaa dhuftee isa akka dhumattu waggaa hanga kana kan bulche addaan qoqqooduun sigale amma laalime mootummaan tun mootummaa shawaati finfinnee akka tolchu jirti namni shawaa daldalatu jira shawaatamtu daldalachuu jira durriyyee barandaa jalaa guuree durriyyee gartee sankan qabne ta ummata shawaa bakka hin buune ta shawaanu ummannummaan shawaa sunu shawaa ta'uu miidiyaa irratti arge bar namni wal beekaa bar sigale shawaa ta'uu miidiyaa irratti arge fuudhee aangorra guuree maqaa shawaatiin fiixaa caccabsaa jaani kana
kana gartee warra halkan tokkotti biliyoonar ta'e miizee Shimallis fa'a sigale warra gartee haadha isaan dhalteefuu jiidhan qabne warra yoo namichi kun haadha isaan dhalte gurraa janiin gurra'uu jechuudha sigale so Oromoon lakkii Shawaan dhumaa jirti Wallaggi dhumaa jira Gujiin dhumaa jirti Booranii dhumaa jirti Arsiin dhumaa jirti Harargeen dhumaa jirti Wallo dhumaa jirti Oromoon dhumaatii malee waa takka irraan harkannee jee Oromoon dura dhaabbannaan misooma fuudheeti Baalee geesse meelaala akkatti danama qoqqooduu deemu hay Baalee ifaa bar ifaa Baalee san Baalee roobetti ma ifaa deengadda isin gartan san yoo ajjata lama kararraa achi gorte bar dukkanaa bar hallayyaa keessa buutaa bar buldingiin takka mannitti aanu mannummaan karaa sanirraa ifaan qabu bar sigale kana kararra dhaabeeti misoomaan Ambaalee geessee fi Harargeen hinaaftee misoomaan Ambaalee geessee fi Wallaggi hinaaftee misoomaan Ambaalee akkanatti danama qooduu barbaadaa jechuudha sigale Oromoon kana beeyin magan wanni Baalee ta'e Harargee taate wanni Booranaa ta'e Wallaggaa taate wanni Walloo ta'e Iluu Abbaa Boor Jimmaa taate jeeti uummanni keenya beeyin magan jee jalaati ta'e kana hunda akka godhu dhabeeti amma bineensa guutuu warra garaa isaatiif jiraatu qofa filee sigale warra maallaqaniin fudhadha juu hunda filee warra maallaqa akkaawuntiin naa buuftan naa buusaa naa buusuu baattan isattiin isni madhaa jaarsi dhageessanii warra akkasii qofa walitti diriirfateeti sigale yessarii qofa